waan obbo Baqqala Garbaa dhaddacha sobaa san irratti dubbatan keessa mana murtii kanaaf kabajaanan qaba. Garuu sababni nuti amma isin fuuldura jirruuf yakka qabaannee otoo hin taane morkattoota warra biyya bulchanii waan taaneef. Kanaaf falmiin kun nuufi morkattootaa fi warra mootummaa keessa jiran jidduuttidha. Kun political show theoryaalidha. Falmiin asitti godhamaa jiru kun siyaasa Oromoo keessaa nu baasuuf akkasumas filmaata keessaa nu baasuuf warra aangoo irra jiraniif tolfamedha. Sababni miidiyaan mootummaa fi dhuunfaa irra guddaan isaanii afaan tokko dubbatan duloon irratti bananis kanumaaf miidiyaa ol qabatee jarri mirga keenya akka nama qulqulluutti ilaalamuu keenya sarbanii duloon irratti geggeessaa jiru. Aangawoonni gurguddaan maqaa kiyyaaf Jawaardhaanii yakkamaa ta'uu keenyaaf nu adabsiisuuf kutannoon soso'aa jiru. Mootummaa fi paartiin isaaniillee akkasuma nutti himaa jiru. Nuti garuu yakkamaa miti nutti hin murtoofne. Himannaa nu irratti hin banamne. Mootummaan ragaa sobaatiif eegumsa addaa godhu. Kunnuu fi maatii keenya irratti duula banee nageenya keenyaa fi maatii keenya rakkoo keessa galcha yaaddoo jedhu qabna. Fakkeenyaaf deeggartoota isaa Hacaaluu Mooto'aa Jawaar Iqara jedhanii hiriira ofii yaamarratti sirbisiisuun wanni kun badii keessa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf manni murtii kun miidiyaa fi aangawoota kanatti adaba gochuu qaba jedhanii dubbatan.